Tijam sata oda kuni abba kabdi bekacha oda kuni abba kabdi bekacha everything kuni jibun kuni tilte tikko amu fatimo akkuma ta'e tensi qaballata me tikko duba deebi seera sanutti soodi no baay'ee rakkiste dhugaatu hudiyaan taraa kudha lama rakkatidde kudha lama baararra kudha lama deebi'ee fakkaata kudha tokko deebi'ee kudha lammaffaa asiin baara liibiyaa kana deebi'ee dhufe kudha lama gara Jibuutiin deemtee moo gara Somaalilaandiiti? Lamaan inuu deeme gaafa dura deemu akkanumatti ganama hirribumaa ka'ee birri 8 sabbata maadarirraa hiikadhee Adaamaa dhufe. Gizeen Adaamaa dhufe afaan Oromoo mala hin jiru Amaariffaan beeku. Achumaan itti shibeera wannoo wayii ka Jibuutirraa oseessisu kana argadhe Tigireedha. Isa kadhee inni haga wando ganna fide haga ududa Jibuutii kan haga maali galaafi muwakkatiti ana fide achirra ijoollee miilan deemtu sana wajjin Jibuutii gaseenne kophaa kan kee ganda haateeti ganda warruma wolloleeti bayi mana soo ile bayan amma gara Saudi Arabia akka deemtu hubannoo tu qabdu maali injir akkam rabbisoo akkama tasuma Sifat cakite Adaamaa tikadhu matahara radati dhagaye wadee turana jenna matahara deema jire achumaan anni afaan Amaariffaan taasifnaan anni magoy aaw malen beeku bakka matahara jennaan maatii matahara jiraatu olee fuudhee matahara nageete asi jennaan osoma kana jedhu fuudhee namni mee kaslaamallee ni fudhatte mana waa takka fuudhan animo ambiri saddeqoo debri saddeqii sun Adaamaan dhufe gandarra birri takkaabshiniin moo akkasiin naafe homaan qabu namicha akkanumatti inni illee akka yaada isaa kan karaa baadee arge karaa deemaa jira fuudhee na deebisuuf naan deeme hoteela wayii na kaa'ee birri illee harkatti laakannee birri 250 asiin na eeginaan jedhee wajjin ol deemnee si galcha. Inni Oromoo afaan biraa dubbata. Inni Tigiree lakka afaan biraa dubbata afaan Amaariffaa malee hin beeku. Si galcha jedhee turjumaana Oromoota biraarratti hiriira. Wajjin ani illee amma akka ganda irraa dhufe akka badee dhufe akka dogoggora dhufe wanti isheen birri dhibba. Keemikali taayiroo sun sida. I think manuma kudha wayii keessa kudha shan kudha jaafaan. Wama akkasiidhaan maaliif beekamu? Tole galaaf ijoollee amna miilaa deemtutti si geessan. Inni hoteelumatti na dhiise. Hoteela na dhiise maskara hoteeloo maal jedhaniin kam Itoophiyaatu jira dimbararra jechuudha. Chin na dhiisee hagaan dhufu waa nyaatu waliin deebi'ee na dhiisee meeshaa fe'atuu deeme madabarra. Kawa Itoophiyaa ol fe'u madabarra fa'aa ol fe'u kana. Angizee inni deemee guyyaa lammataa warra miilan deemu wajjin deemee Jibuutii gaseene isatti dhiise. Jibuutii dhufee dallala kadhee dallala inni bilaashu mana fedhe. Yaaman kana yoo san Abdul Qawiim namni kun hin jiru. Guyyaa 17 miilan kararra deemee uduuda Saudi kan karaa diizaaniin. Gizee seen waan eeguu danda'u daa'ima. Ijoollee bira taa'aa suma akka jedhu ilmoolee wayii eeguu argadhe birrii 150. Yemanitti immoo La Saudi diizaanii maqaa diizaan jedhamu. Achi waatii koran taa'ee baadiyaan ta'e magaalatti osoo hin dalagan ijoolleen naan jettee osoo deemnu karaa Riyaaditti ol deemnu qabamnee galee. qabamtee galte yeroo jalqabaati. Yeroo jalqabaati. Gizee sanii yaadadhaa. Achirra amma nama Saudi barate achumarraan Finfinnee maraan gad deebi'an beekta. Deebinee ammallee xiqqoota taa'ee qabamee san booda hin guddadhee yoo hima qabamaa yoo deebi'aa miti waggaa 2 waggaa 3 taa'ee qabamaa. Almost Saudi baay'ee ture gara waggaa 8 ture. Gidduu keessa yeroo baay'ee qabame. Keessan keessatti xiqqoo irraa fayyadamte moo suma seeraan san birraa galte? Waan xiqqoo akirarra amma gizee dhaabuu heduu kana ifadhee magaalaa deemuu dhiisee baadiyyaa goree jechuun eeguma guddaa ta'e kan baadiyyaa goree xiqqoo baadiyyaa kana keessa daddalagee gaafa kaanii amma afur gizee magaalaa deemee xiqqoo ta'u ammallee qabamee hin galee Suudii baqa amma achi rabbiin yoo hajji umraan fide malee yaa rabbi nan fidin jedhee kadhate.